Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon Ameen. Warreen si tuffatan hundinuu gara kophee miilla keetti kufanii siif sagadu. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 60 lakkoofsa 14. Ri'aam giftii fakkeenya qabdu aleensa ibsuu madaalan qabdu kunuunsa lamoon bidiruu nuyi ati nu oolchii badiisi ooli. Ri'aam giftii fakkeenya qabdu aleensa ibsuu madaalan qabdu kunuunsa lamoon bidiruu nuyi ati nu oolchii badiisi ooli. Ri'aam giftii fakkeenya qabdu aleensa ibsuu madaalan qabdu kunuunsa lamoon bidiruu nuyi ati nu oolchii badiisi ooli. Ri'aam giftii fakkeenya qabdu aleensa ibsuu madaalan qabdu kunuunsa lamoon bidiruu nuyi ati nu oolchii badiisi ooli. Duumessa Liyaas gara Qarmeloos roobni yoo didee ture roobus duumessaan dhuftee taatee furmaatas gammachuun guutee keessi Eliyaas. Ri'aam giftii fakkeenya qabdu aleensa ibsuu madaalan qabdu kunuunsa lamoon bidiruu nuyi ati nu oolchii badiisi ooli. Sillaati Musee Waaqayyo biraa fudhatee dhufee Israa'el biraa yoo cabsuu fakkeenya qaba maatii Adaam of keessaa qaba. Ri'aam giftii fakkeenya qabdu aleensa ibsuu madaalan qabdu kunuunsa lamoon bidiruu nuyi ati nu oolchii badiisi ooli. Masaanqoo Daawit meeshaa galataa sagalee qabdaa farsuudhaaf gooftaa gahee miidhagduu taatee taati dubree Maariyaam deessee mootii. Ri'aam giftii fakkeenya qabdu aleensa ibsuu madaalan qabdu kunuunsa lamoon bidiruu nuyi ati nu oolchii badiisi ooli. Qotiinsa Abrahaam lafoo Hebroon awwaala foolaa bakkeen Kebroon muu jedhanii odeessan hedduu kaayyoo jennaan haa ta'u hunduu. Ri'aam giftii fakkeenya qabdu aleensa ibsuu madaalan qabdu kunuunsa lamoon bidiruu nuyi ati nu oolchii badiisi ooli. Ri'aam giftii fakkeenya qabdu aleensa ibsuu madaalan qabdu kunuunsa lamoon bidiruu nuyi ati nu oolchii. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon Ameen. Warreen si tuffatan hundinuu gara kophee miilla keetti kufanii siif sagadu. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 60 lakkoofsa 14. Ri'aam giftii fakkeenya qabdu aleensa ibsuu madaalan qabdu kunuunsa lamoon bidiruu nuyi ati nu oolchii badiisi ooli. Ri'aam giftii fakkeenya
fakkeenya qabdu malees ibsuu madaalan qabdu gosa namoon miliyoonee ati nuujjii malees oolee. Ri'aam giftii fakkeenya qabdu malees ibsuu madaalan qabdu gosa namoon bidiruu nuyi ati nuujjii badiisi oolii. Ri'aam giftii fakkeenya qabdu malees ibsuu madaalan qabdu gosa namoon miliyoonee ati nuujjii malees oolee. Duumessa Liyaas gara Qarmeloos roobni yoo didee ture roobus duumessaan dhuftee taatee furmaatas gammachuun guutee keessi Eeliyaas. Ri'aam giftii fakkeenya qabdu malees ibsuu madaalan qabdu gosa namoon miliyoonee ati nuujjii malees oolee. Tsillaati Musee Waaqayyo biraa fudhatee dhufee Israa'el biraa ari'uu cabsuu fakkeenya qaba maatii Adaam of keessaa qaba. Ri'aam giftii fakkeenya qabdu malees ibsuu madaalan qabdu gosa namoon miliyoonee ati nuujjii malees oolee. Masaanqoo Daawit meeshaa galataa sagalee qabdaa farsuudhaaf gooftaa gahee miidhagduu taatee taati dubree Maariyaam deessee mootii. Ri'aam giftii fakkeenya qabdu malees ibsuu madaalan qabdu gosa namoon miliyoonee ati nuujjii malees oolee. Qotiinsa Abrahaam lafoo Ebroon awwaala foolaa bakkeen Kebroon muu jedhanii odeessan hedduu Kaayyoo jennaan haa ta'u hunduu. Ri'aam giftii fakkeenya qabdu malees ibsuu madaalan qabdu gosa namoon miliyoonee ati nuujjii malees oolee. Ri'aam giftii fakkeenya qabdu